Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa irraa waliin himaa na waliin tura. Taphoonni liigii gadaa umurii 17 gadii dhiirotaan Kibxata har'aa Ambo Goal Fifatti goolabamee jira. Ganama sa'aatii 2 walakkaa irratti sadarkaa sadaffaan goolabuuf gareewwan lama baatuu fi Amboo duwwaa 4 kan wal morkatan yoo ta'u, sa'aatii idileen galchii 2-2 qixaan goolabuun rukuttaa adda baastuutiin ammoo Amboo duwwaa 4 galchii 7-6 baatuu dambaliin injifachuun sadarkaa sadaffaan goolabee jira. Ittuma fufuun sa'aatii 4 irratti sadarkaa tokkoffaan goolabuuf gareen kubbaa miilaa umurii 17 gadii Wallaggaa fi Global Jimmaa morkii taasisaniin yeroo idileetiin galchii malee qixaan goolabuun rukuttaa adda baastuun Wallaggaan galchii 5-3 Global Jimmaa injifachuun sadarkaa tokkoffaan goolabee jira. Numaanis sadarkaa tokkoffaan Wallaggaa, sadarkaa lammaffaan Global Jimmaa, sadarkaa sadaffaan Amboo duwwaa 4 akkasumas sadarkaa afuraffaan baatuun goolabee jira. Haaluma wal fakkaatuun liigii gadaa umurii 17 gadii magaalaa Sulultaatti dorgomamaa jiruun taphoonni walakkaa xumuraa Kibxata har'aa gaggeeffameera. Sa'aatii 4 walakkaa irratti dhiiraan Gada Basaasaa fi Inistituutii Daraartuu Tulluu gidduutti taphaa godhameen Inistituutiin Daraartuu Tulluu galchii 1-2 Gada Basaasaa injifateera. Tapha waaree booda sa'aatii 7 walakkaa irratti dhiiraan Adaabbaa fi Dodolaan Himii gidduutti gaggeeffameen sa'aatiin idilee taphichaa galchii 2-2 qixaan goolabuun rukuttaa adda baastuutiin ammoo gareen guddattoota kubbaa miilaa Dodolaan Himii 4-2 Adaabbaa injifachuun sadarkaa sadaffaan goolabeera. Kanumaanis gareen guddattoota kubbaa miilaa dhiirotaa Akaadaamii Leenjii fi Qorannoo Ispoortii Daraartuu Tulluu liigii gadaa Sulultaatti dorgomameen sadarkaa tokkoffaan goolabaniiru. Ramaddicharraa Gada Basaasaan sadarkaa lammaffaan, Dodolaan Himii immoo sadarkaa sadaffaanii fi Adaabbaan immoo sadarkaa afuraffaa qabachuun goolabaniiru. Tapha waancaaf ji'a adoolessaa keessaa Ramaddii Amboo tokkoffaa, Wallaggaa fi Ramaddii Sulultaa tokkoffaa Akaadaamii Daraartuu Tulluu waliin ni taphatu. Sadarkaaf ammoo Gada Basaasaan Global Jimmaa waliin ni taphata. Gama shamarraniitiin sa'aatii 3 irratti Adaamaa fi Inistituutii Daraartuu Tulluu gidduutti taphaa gaggeeffameen Inistituutiin Daraartuu Tulluu galchii 1-2 Adaamaa injifateera. Sa'aatii 6 irratti kutaa magaalaa Furii fi Mana Abbichuu gidduutti gaggeeffameen Furiin galchii 8-2 dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis Furiin galchii 14-2 Mana Abbichuu injifateera.